osoo kan harki keessanuu gurraacheessin qabaachuu baate harka keessan ni laaffisa. Shanacha keenya keessa hunda dibachuu qabna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftoonni Maggii YouTube hundi keessanuu nagaa jecha. Warri channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, like godhaa, waan isinitti tolee like wanti jaadaan isin jaa arra waan haaraan isin fidee dhufe wantin haaroonni isin fidee kun maali yoo jettan waan yeroo qallaalitti mana keessatti yeruma hundaa waan qallaali mana keessa fayyadamuu dandeenyu keessaafuu shamarran biyya Arabaa jiran sa'a dalagaa dalaytu harki keenya ni bada. Akkuma namni hundi beekutti na harki keenya hedduu takka bada. Sababa sanii harka keenya kana akkan gurraachoonni godhuudhaaf maal godhuu qabnaa jeetiniin waan harka gurraacha namarraa balleessuu fi akka hin gurraachomne nurraa dhorku fidee isiniif dhufeen jaa. Akkuma isiniin jeetti waan qallaalitti harka keenya gurraachomina gizee mana Arabaatitti meeshaa dhiinu harka keenya kanaan nu gurraachoma. Kanaatu nu gurraachoma. Keessaafuu yeroo qabbanaa tan hedduu takka harka keenya eeguun barbaachisaadha. Yeroo harki keenya dalagaadhaaf akka malee wanti ta'e harki keenyaa fi fuulli keenya adda adda ta'a yeroo san jechuun maaliif harki sababa meeshaa dhiinuuf jecha sababa meeshaa dhiqamuuf jecha si gurraachoma. Fuulli hankeegiin diimaa si ta'a, harki hankee gurraacha si ta'a, fuulli qaamni hankee adda adda si ta'a jechuu yeroo san. Saniifuu akka qaamni hankee adda adda sin taane yeroo dalagaa fixxee kilaasii tanteetitti galte jechuun harki hankee gurraacha qabaate taanaan gurraachallee qabaachuu baatu taanaan harki hankee laslaasaa akka ta'uuf yeroo dalagaa fixatte jechuun harki hankee laslaasaa akka ta'uuf maal akka fayyadamuu qabnu isin garsiisa. Takkaffaa akkuma agartan kanatti sukkara siinii takka kubbaayyaa xixiqqaa godhachuu hin dandeessanii sukkara siinii takkaa fi zayituuni siinii takka isallee samboda leemunaa jechuun leemuna cinaa takkan fayyadamaani leemuna cinaa takka fayyadamtee akkuma agartan kanatti akkuma isin garsiisuu jiru kanatti leemuna cinaa takkan fayyadamee jechuun ni agartanii. Akkuma agartan kana leemuna itti godheetiin jira. Sukkara kubbaayyaa takkan fayyadame sukkara kubbaayyaa takkaa fi zayituun kubbaayyaa takka samboodaan maankaadhaan waliin dhohina sirriitti jechuudha. Akka wanni walitti neenye kun wal fudhatuuf jecha sirrii waliin dha'uu qabnaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti zayitii fi zayituunii fi sukkaraa fi leemunaa jechuudha. Sirriitti akka wal fudhatuuf waliin dha'uu qabna yeroo duraatii fi leemunaa fi zayituunii fi sukkara akka sirrii wal fudhatuuf. Agartan kanatti hedduu akka bareedaa fayyadamaa lalaan isin jaa. Osoo kan harki keessanuu gurraacheessin qabaachuu baate harka keessan ni laaffisa. Harki keessan yeroo mana madam daleen umman ijoolleen biyya Arabaa jirtu hundinuu ni beekanii harki keessan ni goggogaa. Keessaafuu yeroo qabbanaa ta'an ni goggogaa. Unkaayyoo si gurraachumuu baate jechuudha. Yeroo si gurraachomees yoo si goggogees harka hankee hedduu takka laaffisu kana
yeroo dalagaa tantee fixxee dalagaa tantee sirraa baatee dhiqattee kana dibattee sanboota ifraa dhiitee looshina kan kee dibattee rafuu dandeessaa jechuudha. waliin laaqetiin jira unkaan yaani nama dalagaa jiru qofa osoo hin taane namni mana jiraatulleen fayyadamuu ni danda'a waan kana maaliif fi yeroo mana keessullee yaani dalagaan tantee siraan ooltu mana keessanii dalagaa harka keenya ni goggoga akka harka keenya hin goggoyneef ammoo kana yoo galgala irraa ka dibannu taate hedduu akka bareedaadha akkamitti akka dibannu isin agarsiisa ammaan tan akka inti dibachuu jiru laaltanii harkuu jirtanii shanacha keenya keessa hunda dibachuu qabna akkanatti harkuu jirtan akkana itti dibachuu jiru harkuu jirtan nu akkana itti dibachuu jiru hedduu akka isin fayyada wanti kun fayyadama laalaan isinicha hedduu akka isin fayyada hedduu akka harka keessan akkana waliin shukuumuu qabdanii yeroo dibattan booda jechuudha dibattanii haatanii akkana daqiiqaa 10 maasaajii godhuu qabdan harka keessan akkanatti laaltanii harkuu jirtan akkana itti dibadde shanacha keessan keessallee akkanatti dibattanii daqiiqaa 10 akkanatti harka keessan kana maasaajii godhuu qabda yeroo dalagaa fixxan jechuudha yeroo dalagaa fixxanii kilaasii teessan seentanii wayis mana jiraattanillee yoo mana jiraatanii galgala gizee rafuuf deemtan galgala akkana gizee rafuuf deemtan dibattanii dhiqattanii looshina keessan dibattanii raftanii jechuudha akka harka keessan hin banne harki keenya yeroo hunda lallaafaa akka ta'uuf jechuudha harkuu jirtanii daqiiqaa 10 fi khayfira tursiisnu gin hedduu takka akkana maasaajii godhuu qabdan harka keessanii akkanatti maasaajii godhuu qabdan harka keessan sirriitti isin garsiisutti hin jiraan akkan itti godhachuu jiru harkuu jirtanii sirriitti harka keessan akkanatti daqiiqaa 10 fi maasaajii godhuu qabdanii daqiiqaa 10 fi akkana maasaajii gisee gootan booda ni dhiqattanii gisee dhiqattan looshina dibattanii raftanii jechuu bakka yeroo harka keenya yeroo hunda lallaafaa akka ta'uuf harkuu jirtanii akkana itti dibachuu jiru daqiiqaa 10 fi firra tursiisna akkanatti isiniif mul'achuu jira jeetii yaada akkaataa itti dibachuu jiru sirriitti harka keessan akkanatti maasaajii godhuu qabdan maaliif fi akka yeroo inni wantiin keessa seente keessaa baddu jechuudha harka keessa yoo goggogee zayitiin tun qaama kan keessa seente harka kan akka laafittu zayitii fi sukkaraa fi wanti kun hundi qaama kan akka laafisanii jecha sirriitti maasaajii godhuu qabda harka kan keetti harkuu jirtanii akkana daqiiqaa 10 fi maasaajii gootanii daqiiqaa 10 ifirraa dhiqxanii osoo addaan hin dhaamne jechuu yeroo dibattan osoo addaan hin dhaamne daqiiqaa 10 fi maasaajii gootanii sanboodaan ifirraa dhiqxanii jechuu akkuma isin jeetti daqiiqaa 10 ifirra tursiiseetiin dhiqadhe wallaahi wanti hedduu takka faayidaa qaba anu hedduu takka lootu ifirratti arge hedduu takka faayidaa qaba mokkoraatii laalaadha warri yuutuuba maggee yuutuubiif haaraa taatan sabskiraayib godhaadha maatii khiyyataan isin jaa warri maatii khiyyantanis
maatii xiyyaatanis like share subscribe godhuudhaan gaafa dhaabbadhaadha waan barbaadan akkuma hamma dura comment jala naa barreessuu jirtan naa barreessaadha an isiniif deebisuudhaaf jechuudha isiniif qopheessa waan isin barbaadan hundaa'u waan barbaadan comment jala na gaafadhaa hedduu takkan isin jaaladha bye bye